Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota Ayuun Tuub warri taatan hundi keessan warroonni amantaa biraa hordoftanis ashamaara kafuuna jirtu ilmaan Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jedha. Akkana warri YouTube kiyya faaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya like godha, subscribe illee godha. Viidiyoon kun akkasitti tola abdii qaba. Micatti hiriyaa kiyya waliin galu takka pranki gochuudhaaf yaarra isiin mana hin jirtu amma kilaasii keessa jira. Isiin uffata tokkosaa jirti. Ani immoo pranki takka isirratti yaadeeti. Isiin garuu kaameraa keessa illee seenuu hin barbaaddu. An challenge ho'i dalaguudhaaf jedhee kaameraa afoo taa'ee pranki isii godha. Prankiin ani isii godhu kunis yaadni maaliin yoo jettan buna danfisee jira. Buna kanatti soogidda dhaqe. Buna kanatti soogidda naqee fi itti kenna. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Maal akkasiin jirtu yaada isii walumaan laalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaan afaan tura. Viidiyoon kun akkasitti tola abdii qaba. Like godha, shares godha, subscribe illee godha. Itti qusatinaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Subscribe box dhadhaa bira tara. Akkanaati isiniin jedha. Amma gara prankicha keenyatti deemna. Kunoo buna danfisee jira. Buna danfisee jira. Homa qabanii rabbi sodaatan jettee yeroo homa qabanitti daffifatanii jabanaa kiyyallee baay'ee gurraachaa miti. Achirraanuu cabaadha. Mana rawaa keessa jirra. Fafarrashannee faafaa jennee daffifachuu hin dandeenyu. Gaafa galli fafarrashannee inshaallah faafaa jennee mana kiyya keessatti faafaa jedhee sirriitti isin affeeraa bunallee ammaaf kanuma dhugaa isiniin jedha. Jabanaatti gallee tana fakkaatti. Akkasii obboleeyyan tiyyaa isin amma hin jirtu hin waama. Buna dhuudaa kootti jedhaani reefis buna dhaabaa jira jedheen itti mee jira. Akkana isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa yoo isin dhuftee walitti dachaana. Yoo isin dhuftee walitti dachaana viidiyoo kana stooppiin godha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Haga dhumaana waliin turuu hin dagatinaa viidiyoo kana hanga dhumaa laala. Like godha. Subscribe illee godha, share illee godha, comment illee yaada keessan comment jalatti naaf barreessaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Akkasiiti. Mana akkasiin jirtu waliin laalla. Turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha. Dhufte viidiyoo hojjechuuf qophaa'e buna dhaabeeraa sii qicaa. Angkasiin jedhe haga ammaa wajjuma tokkos taate bunni qorree qaata buna dhuuda jedhes eegaanti. Maashaallah buna dhuudhaan turte. Maa danfisinaan hin jenne mataan dhukkuba. Buna mi'aayaa wayisii danfiseerra. Maashaallah rabbiin sirraa jaalatu. Ayuun inti asii argamtu hin jettu. Waan hunduu asii argamtu. Abshir. Dhuydee du'aa eegoota kana caala. Makamachaa hin qabdu dhugi. Mama suka ada apa? Pun mana sobat? Auzubillah. Ma pada pun cogaran naratu. Sobat dah mana? Buna si dah beko tu yette ti cogaran narata kan. Meru gitu lagi. Oh, afan kedla si beko. Abo male ada bodi diri sukar rumah ni lewat daripada sukar yette sobat datang itu cogaran narata. Apa mana mau pun aja, dah nawante sobat datang. Wah, pun di sigu saya ayu baran. Auzubillah. Maltat. Waduh, mela pakai nara. Oh, gising jadi. Nara la pakai besok ke bicara medo gilat.
Sukkaaraa bar soogidda afaan addaasi wallaalee. Sukkaaraa miti soogiddeetti na itte. Jechuun afaan kee soogidda. A'uuzu billahi a'uuzu billahi. Maamaan si godha badabbo. Na waamteeti buna dhuyite jettee huccuu biraa na waamteeti soogidda na baafta. A'uuzu billahi. Muyyatti hoo qabi. A'uuzu billahi. Abboon irraa lafa kaayaati. Gabiraan haagetti yoo na jette. Irra garaanna dhukkubii wallaalee. Maali soogidda inuu hambiftaa hiifate? Sila kobbi wanni mukiyyatti goote moo? Siini mitiyyatti goote moo jabanaa mul'isi kana moo akkanan na itti? A'uuzu billah. Tahaa fenetti kolfita? Soogiddan na gubbee kaate? Akkasiin jedhu. Afaan addaa suwata. Aannan rumaayyuu callisii yaa'u. Sukkaara Sukkaaraayyuu miti narraa deeman afaan kiyyaa. Soogidda kamii wallaala? Astaghfirullahalazim. Malam. Garaanna dhukkubii wallaalee. Akkanatti kolfee wala soogidda natti na itti kolfita? Soogiddi kamaali sukkaara siin jedhe yaati. Na dhiisi naa gote ammata. Kunoo ina dhugii laali kunoo anu Mataan si dhukkubaa si dhaabe buna jettee Bismillah. soogiddatti na itte. Maashaallah. Meekee dhuga. Maashaallah As tabaaraka. kennee kee qammasa. Kee kaati dhukkii catte san qammasaa yemme. Tokko maa hoodhu. Lakki. Bar maayii kana afaantu sukkaara soogidda si qabansee. Sukkaaraaf soogidda daawwallaa. Soogidda si irra teessa. Maaliif soogiddi na irrata? Dhugee olaalu soogiddi yookaan irra dhufe. Addaan hin beektu ati amma dhuyne. Lafuma kaa. Amma dhuyne. Dhiifadhu lafuma kaa. A'uuzu billahi. Maas godhe badabbo? Maali yaaki biyya keenya keessa soogidda. Maali dilii sukkaarummaa wadda deellee soogidda kanatti. Waan Itoophiyaa jirru seeta adde arawa jirraa biyya sukkaarri itti rakasaa. Maarree maal Biyya keenya keessaa bakke sukkaarri hin jirre biyya keenyatti soogiddatti walii godhani. Asitti kam soogiddatti sii godhee dhage to'adhu qabiidhu. lafuma kaa lafuma. Waan irraa na gubee. Lafuma kaa dhume. Siin illee waan macaan qabdu. Lafuma kaa imaa soogidda dhugaa. Nagaan dagaan malee soogidda na baatti. Giddi soogidda na baatti malee nama dhugee hoo jettu. Abbooshii kiyyaa namicha mul'anne. A'uuzu billahi. Sila ofii afaan kee akkamii? Sitti mi'aaya soogidda olluudee soogidda. A'uuzu billahi wallahi si wajjin kolfee akka ta'etti na arsite har'a. A'uuzu billahi maal abboo maatu si kolfisiisa? Soogidda nama baaftee kaatee namatti kolfita? Soogiddaa fi sukkaara adda wallaalte jiruun lakkoofsa sagaliif jaasitti taate Anatti mi'atti. anamata akkanatti hin taane. Simatti jiruun akkas taate malee anamata akkanatti. Kinoo inni nagartu kiyyaaf keella tokko majabana tokko keessa godhatte kiyya soogiddatti goote godhe. ittiin gooni. Maashaallah tabaarakallah wallahi buna kannaan. Maashaallah tabaarakallah. Soogiddatti naa goote maashaallah jetti taate immoo. Maal si godhe? Barkee dhugee amma. Kiyyaan duwine na dhiisti keetuma dhugaa jirta ammallee. Kinoo kee dhugee laali yaaki. Na dhiisii siin jedhe yoo naa qicce. Amma dhuyi dureeti mun. Yoo naa qicce yoo naxaa taate kabiraa jabanaa keessa naa qicce. Yoo siin qicce jettee sukkaaran karaa nan fixin goshii namni biyyatti nagaan galuu barbaada. Na jeesadda. Soogiddaaf sukkaara adda wallaalte jechuudha Ani makaraa. wallaalee. Adda wallaaluun kee kanuma kabiraa kabiraa. Namitti nu dhageetti yaaki. Ani sila jaartii na seeta. Hoon dhuyidaa dhugi. Akkam soogidda. Qabina dhuyidaa dhugi. Soogidda na baata. Oo dhugi. Hiddii dhuyidaa dhugi. Siraatiin taphattamoo dhuguma jedhaa jirta. Dhuguma siin jedha soogiddaa miti sukkaara. Maana gabbisuu adda. Sukkaara. Ani gabbachuullee hin barbaadu. Piraank. Biraakii maali? Biraakii maali? Oh my god. Asuma taa'anii asuma biraakii nama godhani. Awuuzu billaahi sheetaan. Eessaan jala na gabbaanee ol deemne. Hojii yuutubaraa kan jedhan san eegallee jirra. Garuu ati viidiyoo keessa hin seensifne ati viidiyoo keessa seenuu waan hin barbaadiniif hin barbaaddu yeroo ani dalaguyyuu viidiyoo irraa qabeetiin hin waraaba. Akkasumas isin jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Piraankiin kiyya naa milkaa'e immoo akka daqiiqaa 9 bichaadha yuutuur baay'ee sukkaara sikkaasoo odaa bas namitti waan hin rafiniif. Nu dhageetti gita sodaa. Maal soogidda nama baaftee si milkaa? Ammallee Piraank taate biraakii jetti. kolfaaf wallaahi dadhabee jiru sitti haasa'u. Biraanki ati kanaas bakka namni ga'e hundattuu biraanki bakka lafa kan talgalanii. Maal godhaare hojii yuutu. Uzu billah. Mana kita biraakii aditti galaman. Amma dhiifama naa godhe. Dhiifama naa goota bonaan gootu. Hordoftootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Warroonni Yuutuuba ayuunii jalatti argamtu. ayuunii jala jirtan hundi keessan Ashamaarka harka fuune isinin jala
Rabbi raankii si godhe naan jette angaruu argine sukkaara jette soogidditti gootee na obaafte akkanattiin Amma godhe sukkaara sii qica abshir. na lallabsiiftee isiniin jedha hordoftoota keessattuu na iyyisiifte bira darra Abboona wallahi garaa na dhukkubee dogolu. yuutuubiin kun diqqaadha guddisaa Subscribe godhaa jedhi. Subscribe. like share godha akkasittiin isiniin jedha nu jajjabeessaa isiillee jajjabeessaa isiniin jedha yoo isii ol fudhattanii hossiisitan anillee duuban inshaallah Itti dhufa fufti. akkasittiin Kooti isiniin jettanii immoo hafi jettanii yaada keessan koomentii jalatti barreessaa sana jedha hordoftoota kiyya. Sukkaaran garaa isii laaxeera. Soogiddaan garaa isii laaxee coggaarratti kaase haraama garuu aannan sii bitaa inshaallah amma gadi ba'e. Innaata akkasitti isin jedha hordoftoota kiyya. Dhiifama naa goote jira. Dhiifama naaf goote isin jirti. Akkanaatti isin jedha piraankiin kun akka isinitti tola abdii qaba. Laayik godha. Share godha, subscribe godha, walaa guddisnu isiniin jedha Oromootiyaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.